goyyoomfamanii isaan kan isaan seenan eessa keessa ture maal keessa ture waraana humna Tigreedhaan humna TPLFtiin goyyoomfamanii mooraa keessatti dhuman jechuudha. Sana dabarsee adda bilisummaa Oromoo filannootti dhiyaate bara 1992 akka seenaan dubbatutti mooraa sana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo erga du'e erga ABO'n immoo siyaasaatiin gara filannootti seenee OPDOtu samoe nama ajaa'ibsiisa. Yeroo sanatti waraanni bilisummaa Oromoos ta'e adda bilisummaa Oromoo Maandeellaa turan. Uummanni Oromoo baay'ee isaan jaallata, hayyuun Oromoo baay'ee isaan jaallata, uummanni Oromoo baay'ee isaan jaallata. Wanta baay'eetu ture, carraa hedduutu ture. Egaa uummanni Oromoo yeroo sana carraa qabu sana of harkaa baasee maaltu isa mudate? Gara bosonaatti deebi'uutu isa mudate. Maaliif mudate? Dogongorree jedhan obbo Leencoon fa'aa. Dogongorree jedhan hayyuun adda bilisummaa Oromoo yeroo sanii haa ta'u waggaati. Erga goyyoomfamanii booda garuu gara bosonaatti ammoo lammatuu nu galchanii waggaa 27 hanga waggaa 30 gidduu jira na fakkaata. I think yaadadhu. Sana keessatti uummanni Oromoo cunqursaa hin taane TPLFtiin dhumaa ture, wareegamaa ture, adda adda isaa keessa rasaasaan rukutaa turame, uummanni Oromoo gidiraan isarra ga'e asiif asin ture waggaa 30dhaaf jechuudha. Inni kun dogongora yeroo sanaa irraati waa hubachuu waan qabnuufidha. Har'a hoo waraanni bilisummaa Oromoo har'a laga jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a qabsoo keessa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kun akkuma isaan argatan kana rooba hamtuu keessa dhaabatee, beela hamtuu keessa dhaabatee uummata isaa wajjiniin qabsaa jira. Yeroo namni isinitti haasa'u kun rooba garmalee hammaatu, rooba baay'ee hammaatu keessa dhaabachaa jira. Kun immoo dirqama uummata koof. Kun immoo dirqama uummata Oromoof waan taateef. Egaa asaa deebinu qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo jijjiirama kana fide. Jijjiirama kana fide maal ta'e? Otoo boqonnaa tokkoon argatiin jijjiirama fide kanas immoo otoo galmaan hin geessisin hayyuun Oromootaa, beektonni Oromootaa na bulchu, naaf qajeelchu jedhee ijoolleen 15,000 ol taatu dhiigni ishee kan itti dhangala'e. Oromiyaa Bahaarraa, Oromiyaa Dhiyaarraa, Oromiyaa Lixaarraa, Oromiyaa Kibbaarraa, Oromiyaa Kaabaarraa gidduu galarraati jijjiirama TPLF amma funyaanitti hidhate qeerroof qarreen Oromoo dhiigasaatti dhangalaasee inni kaan lafeetti cabee inni kaan immoo wareegama hin malle hundumaa kaffalee maal godhe jechuudha. Jijjiirama har'aa piipiin qabattee teessu kanarra kaa'e. Hayyoonni Oromoo isaantu nu ceesisa, isaantu nu beeka, isaaniin jalatti ijaarra hayyuu hin qabnu jechuudhaan jijjiirama kana fuudhanii gara dhabamsiisan. Kun dhugaa miti. Bara 1991 bara chaarteraa obbo Leencoon fa'aa kana nu godhan. Bara 2018 keessa immoo hayyoonni Oromoo TPLF kaleessa fardi TPLF kaleessa OPDO'n dhiiga qeerrootiin, lafee qeerrootiin, lubbuu qeerrootiin warra kaleessa dhagaatiin qe'ee cufaa ture. Warra kaleessa mootummaa TPLF amma funyaanitti hidhatte ofirraatiif fageessaa ture, cabsaa ture, waraana ture. Ari'ee biyya isheetti Tigreetti galchee dhiiga isaa otoo hin qooriin, lafeen cabe otoo hin wal'aanamiin, namoonni dhuman eenyu akka ta'an eessa akka ta'an otoo addan bahiin uummanni Oromoo ammas gabrummaa lammaffaadhaaf goyyoomfame. Kunoo qeerroon kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo har'aa ana dabalatee laga keessa jira, hidhannoo keessa jira, du'aa jira, kuffisaa jira, uummata isaa waliin jira. Kana kan fide eenyu? Hayyoonni Oromoo nu ceesisuudhaadha. Wayyaaneen kaleessumayyuu warreen har'a PP jedhamanii biyya bulchaa jiran kun mootummaan hattuu mootummaa shifaan kun TPLF irraa maal adda addummaan ishee adda addummaa maaliif qabu? Tokko isaan jarri Oromoof dhufaaf darbaa mootummaan jiran hundinuu mootummaawwan Itoophiyaa keessatti hundaa'an Oromootiin kan qale, Oromootiin kan nyaate, Oromootiin guca godhatee uummata Oromoo dura deemee ofiisaa faayidaa isaatti fayyadame malee uummata Oromootiif wanta tokko kan gumaache akka hin qabne sinuun ni beektu. Kanaaf mee wal buqqee kaasaatti ilaalla. Waan darbeerra maaliif hin barbannu? Waan darbee tokkorraatii maaliif hin ilaallu? Kaleessa obbo Leencoo fa'aatiin gabroomne, obbo Leencoo qofaa miti. Warreen sana jala turanii, Galaasoo Dilboo fa'aa warreen amma lubbuudhaan hin jirani, warreen kaan garuu dhabaman, warreen kaan garuu du'an. Haa ta'u maleetii yeroo sana bara chaartera keessa galuun maal isaan barbaachise? Oromoon uummata bal'aadha, Oromoon uummata miiliyoona hedduudha. Akkamitti gara bosonaatti seena? Erga gullallee seene, eega Oromiyaa keessa seene, eega handhuura Oromiyaa qabatee seenuun qabu ture. Har'a hoo qeerroon kaleessa du'e, qeerroon maaster pilaaniidhaaf jedhee du'e. Har'a ani obboleessi keessan kunoo maaliif rooba keessa dhaabadha? Maaliif laga keessa dhaabadha? Qawwee baachuun anaaf faayidaa qabu. Qawwee baadhee qabsaa'uu miti ani barbaade. Karaa dimokiraasii, karaa nagaa qabsaa'ee dhagaa guurree mootummaa kana jibbaata goone irraati kaasnee turre. Har'a maaliif dadhabne laata? Maaliif hin barannu ka darbe irraati? Seenaa kaleessa irraati maaliif hin hubannu? Hayyoonni keenya kan kaleessa darbe maaliif hubachuu dadhaban? Maaliif dhiiga qeerrootiin taphatama? Qeerroon kaleessa warra biyyatti galuu hin dandeenye, warra gara manaatti galuu hin dandeenye, warra biyya isaaniillee waggoota 30 waggoota 20dhaaf gara biyyaatti deebi'uu hin dandeenye nambee biyyatti galchedha. Dhiiga isaa dhangalaasee, lafee isaa cabsee waan hin taane hin qabu. Ni beektu siniyyuu seenaa kana. Kanaaf mee ilaalaati waan hundumaati wanti ilaalamuu qabu keessatti wanti hubatamuu qabu keessatti uummanni Oromoo dhufaa darbaa gabroonfamaa
ajjeefamaa baqachaa inni kaan lubbuutii dhabaa itti dhama'ee itti qabsaa'ee dhiiga isaa dhangalaasee yeroo inni bilisummaa fidu yeroo inni jijjiirama fidu hayya laallaltoonni warri gamnooma beekan warreen namoota baay'ee gamnummaadhaan deeman maal godhan jala seenaniitii harka isaa jalaa micciiranii hayyoota keenya goyyoomsanii jijjiirama kana fuudhanii gara mataa isaaniitti jijjiirratanii kunoo har'a nuun laga keessatti uummata keenya manarratti gubaa uummata keenya saasaa sangaasaa horii isaa qalaa nyaachaa jira gaa jijjiirama kana kan fide garuu qeerroo ture maaliif ree maali kuni maaliif ta'e hayyoonni Oromoo eessa turani beektonni Oromoo eessa turani kaleessa warri qeerroodhaan dhaadattan warri qeerroodhaan faarsitan kai karaa cufi kai lagadhu kaiti akkas godhi warri jettan har'a qeerroon garatti taa'u dhabee garatti jiraatu dhabee lafa bulu dhabee mana keessaati bahee yeroo ajjeefamu mana keessaati bahee yerooti waan hedduu ta'u maal taatan ree kanaaf ummanni Oromoo sadarbirraatii waa barachuu qabna takka gowwoomuun dhiirummaadha lama gowwoomuun garuu harrummaa fi gowwummaadha kanaaf allama gowwoomneerra sadaffaamoo gowwoomuun maaliif nu barbaachisere qeerroon kaleessa har'a laga jira har'a laana bilisummaa Oromooti eenyuun nu deeggaree siyaasa kamiyyuu deeggaree miti kan inni laga keessa jiru kan inni hidhatee jiru kan inni kufee kuffisaa jiru eenyuun deeggaree miti siyaasa kam deeggaree miti kaafaa'oo abaa'oo isa jedhamu sana deeggaree miti dhimma jiraachuu Oromiyaa dhimma jiraachuu lubbuusaa fi waa'ee Oromiyaa irratti falmaa kan inni jiru falmaa kan inni taasisudha malee uummata isaaf saba isaadhaaf malee aangoo barbaacha murna siyaasaaf jecha miti kan inni laga jiru qeerroon kaleessa waraanni har'a laga kana keessa jiru waraanni har'a falmachaa jiru maal sinitti fakkaata sinitti qeerroo kaleessaati warra qarree kaleessaati warri har'a kanaaf waan hedduun baacuun waan fedhe jechuun akka barbaadame ta'uu ni mala garuutii waraanni bilisummaa Oromoo kufuu hin danda'u cabuus hin danda'u siniin jechuun barbaada inni gara biraa mee dhugaa dubbachuudhaaf biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun impaayiraan ijaaramte biyyi impaayiraatiin ijaaramte kun immoo yoom filannoo beekti yoom dimokiraasii beekti kalama afaan qawweedhaan bulchuudhaan malee nama ajjeesuudhaan malee kanaaf nageenyaan inni qabsaa'us qabsoon uummata Oromoodhaaf erga ta'eeti wal cina dhaabbachuudha malee wal gargaarreetii gara Oromoo gara fuulduraatti ceesisuudha malee wal qeequu wal cabsuu wal tuffachuu maaltu fide anaaf naa galee akkam beekutti akkan ta'etti qawwee filadheeraa qawweetiin hin bilisa ba'a jedhe inni kaan immoo nagaatiin karaa nageenyaatiin hin bilisummaa Oromoodhaaf fida jedhe nuti kan barbaannu qawwees haa ta'u nageenyas haa ta'u uummata kana boqonnaa haa argatu uummanni kun gara nagaatti haa ce'u dimokiraasii dhugaa haa argatu qabeenya isaarratti biyya isaarratti laga isaarratti lafa dhalate hundumaa irratti kabajamee Oromiyaan kan ishee qabdu halagaa sooruu dhiistee Orma sooruu dhiistee isa irraatii dhalate isa irraa uumame sana uummata sana tajaajiluu qabdi uummata sanaafis immoo ta'uu qabdi jenneeti amanna kanaaf warri karaa nageenyaan falmanna itti fufaa nuti rakkoo tokko hin qabnu waraanni bilisummaa Oromoo kanarraa rakkoo hin qabu nu wal cina dhaabbannee garuu waan tokko gochuun dirqama isa jedhudha nutis uummata Oromoof falmina erga ta'e isinis uummata Oromoof falmitu erga ta'e wal cina dhaabbanneeti malee wal arrabsuudhaan wal qeequudhaan wal tuffachuudhaan maqaa wal balleessuudhaan akka sareetti wal ilaaluudhaan ganamaaf galgala waan hin taane wal irratti daguun kun gaarii waan hin taaneef asumaan dhaamsa kana akkasiin hubattan hin barbaada kanaaf empaayirri humnaan ijaaramte humnumaan buutiidha nuti inni yaani dimokiraasiitiin nan buusa karaa nan buusa jedhes itti fufuu qaba itti deemuu qaba buusuu qaba uummanni Oromoo garuu nagaa tasgabbaa nagaa waarawaa ta'e itti fufinsa hin qabu dimokiraasii itti fufinsa qabeenya itti fufinsa qabeenya isaarratti akka jiraatu taasisuutu nurra jira jennee amanna waan ta'eef sustainable democracy sustainable development uummata kanaaf argamuu qaba jenneeti yaan isa kanadha kanaaf egaa wantoonni amma ilaaluu qabnu qubee generationiin kuni siyaasa kamiyyuu bakka bu'eeti kan inni dhaabatee jiru generationiin nagaa waan dhabeefi jireenya isaa waan boora'eefi lafa jiraatu waan dhabeefi nama isaatiif birmatu waan dhabeef gara bosonaatti gale PP'n har'a mootummaan hattuun kun uummata Oromoo nagaadhaan gadi baastee kan isheen ajjeestu qeerroo kan isheen ajjeestu qarree kan isheen ajjeestu jaarstii otoo hin jedhin kan mana irratti gubdu qeerroo kana miti kan jijjiirama fide qeerroo kaleessaa kana miti kan jijjiirama fide waraana bilisummaa Oromoo inni har'a innis namoonni tokko qeeqtan namoonni tokko tuffattan qeerroo kaleessaa kan biyyatti singalchedha kaan keessan kan biyyatti galuu hin dandeenye kaan keessan immoo gara biyyaatti fuullee kan hin dandeenye qeerroon qarreen dhiya sangalaasee lafee isaatti cabsee biyya isin turtanirraa lafa isin turtanirraa biyya ormaarraati gara biyyaatti galtanii akkasin uummata keessan cina dhaabbattaniif gatii guddaa kaffale dhiiga hedduu dhangalaase har'a garuu qeerroo kanaaf eenyu birmachaa jira kanaaf egaa qeerroon kun immoo kan isaaf filate waraana bilisummaa Oromoo lagaatti seenuudhaaf filate waraanni bilisummaa Oromoo har'aa kun qeerroo kaleessaati gara biraa isinitti hin fakkaatin gara biraa isinitti hin fakkaatin inni kaan ergamtuu TPLF yetta TPLF wajjin nutti ganaa diinadha inni irra nu bulchaa jiru TPLF miti waraanni bilisummaa Oromoo dadhabee TPLF jalatti hirmaatee hin beeku warra kana jalatti hirmaataa turan warreen jabaa Shaabiyaa TPLF jalatti
hirmaachi turan OPDO har'aa fi PP har'aa kana gaafadhaa Leencoo fa'aatiin gaafadhaa malee waraanni bilisummaa Oromoo TPLF wajjinis ta'e kamiyyuu fira tokkoon qabu ufumaa wareegamaas jira ufumaa sirchaa jira ufumaa zeejiyaa jira ufumaa immoo kufee kuffisa jira ufumaa immoo hidhannoo gaarii kana fudhatee inni isin argitan kun inni isin hidhatee waraana kun lolaa jiru kufee kuffiseetidha hidhataa jira malee TPLF waan isa gargaartee miti nuti TPLF wajjin diinummaa qabna malee firummaas hin qabnu. Ummata keenya hedduu nurraa fixxeetti saba keenya hedduu nurraa fixxeetti kaleessa harka qullaa yeroo nuti karaa cufnu kan nu ajjeesaa ture isaan miti. Kanaaf iyyuu uummanni Oromoo kan isin hubachuu qabdan keessaa dhaloonni kun dhaloonni jenereeshinii yookaan qubee jenereeshiniin dhufe qeerroof qarreen biyyattis dachaase kaan keessa ministeera keessa galtanii kaan gorsaa PP taatanii warri hojjechaa jirtan uummata Oromoodhaaf qabsaa'uudhaaf manaa baatanii fara haalli isinii mijattee dhiiga qeerroo dhiiga qarree argattanii biyyattis hin deebise. Isa nagee isa biyya sin deebi'ee biyya keessatti galtanii akkasiin jiraatan sin ta'e kaan keessa ministeera ta'anii kaan keessan immoo ufumaatii lamatti cabsitanii gullallee keessatti kaan mana hidhaatti nammitanii kaan immoo dhaqxaniitii maal taatanii jala TP jala jilseentaniitii uummata Oromoo dararaa jirtu uummata Oromoo ajjeesaa jirtu Oromoo yoom nagaa argate kaleessa qabsoo Oromoodhaaf Eertiriyaa galtan miti na dhaggeeffadhaa warri ministeera keessa jirtan na dhaggeeffadhaa warri waliin turre wal beekna waan ta'eef. Kaleessa warra ministeera Oromoon gaaffiinsaa deebi'ee fi uummanni Oromoo tasgabbaa'ee jira. Uummanni Oromoo kan kaleessa gaafachaa ture har'a deebi'ee fi jira. Uummanni Oromoo biyya isaa irratti naadhaan jiraachaa jira. Qeerroof qarreen jiraachaa jira. Mee waraana bilisummaa Oromootu kana gochaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kunoo annan jira. Finfinnee jirra kunoo. Finfinnee keessa jirra. Kunoo fagoo miti Finfinnee jirra. Maaliif nun barbaanne mootummichi? Kunoo Finfinnee ma keessa irra miti. Godina addaa Finfinnee ma jirra kunoo. Maaliif nun barbaanne ree mootummi maaliif gara keenyan dhufne ree uummata Oromoo duuguudhaaf uummata Oromoo balleessuudhaaf uummata Oromoo ajjeesee jiilsuudhaaf malee waraana bilisummaa Oromoo barbaacha miti. Nama hidhatedha innis nama hidhatedha maaf dhufee nan barbaanne bilisummaa guutuutiin kunoo Finfinnee naannoo Finfinnee jiraanneetti dubbachaa irraa qabsooneetti dhiignee lafee keenyatti cabsineet as geenye maaliif isa Beegiitti dhaadata maaliif isa Booranaatti dhaadata maaliif isa Arsiitti isa Baaleetti dhaadata kunoo gidduu gala jirra miti kunoo Finfinnee jala jirra baay'ee fagoo miti. Bakka keenya himuun nun barbaachisu ni arganniyyuu ni beeka. Dhuu danda'a. Uummata Oromoo wanta tokko isiniif hinnaa dhaggeeffattoota keenya adaraa keessan lolli amma uummata Oromoo irratti banamee jiru uummata Oromoo balleessu uummata Oromoo fixuudha malee waraana bilisummaa Oromoo fixuu isinitti hin fakkaatiin. Kanaan dura sirra daddaballee himaa turre. Kanaan dura sirra deebine isinitti himaa turre. Waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu kan du'u yoomiyyuu kan badu hin se'ina. Maaliif tooftaa inni kaleessa keessa darbe sana kan darbera waa barateera. Bara chaartararraatii waa barateera. Jijjiirama qeerroon fideera waa barateera waa hedduu qaba of keessaati kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo gowwaa kaleessaa miti iddootii dhufe beekaa eessa akka jiru beekaa garamitti akka deemus aggaammiisaa waan beekuuf bilcheesse warreen waraana bilisummaa Oromootti qabattanii uummata keenyas kan ficcisiisaa jiru isinidha warreen nuun jettan moonni tokko yaada dogongoraa qabattanii nuu miti nuu nama hidhatedha waraanichi mootummaa humni mootummaa ergamtuun warreen sirna kana tiksitu dhuftee nu gaafachuu ni dandeessi turte kunoo ni jirra kaleessa eessa galanii nuun jedhu Sudaan galanii nuun jedhu inni kan mataa addatee Finfinnee keessa galeera nuun jedhu addaddee mataa hidhannoo koo hiikkadhee uummata Oromoo natti hidhee gaafa uummanni Oromoo narraati hiiken hiikkadha uummanni Oromoo hiiki nagaa gaafa inni jedhe nan hiikkadha uummaticha na hidhachiise uummatichaaf nan du'a Ambor ganama du'uu nan danda'a hayyoonni kaanis du'uu ni danda'u qabsaa'onni kaanis jaalleewwan hedduun dhumachuu ni danda'u garuu waraanni bilisummaa Oromoo abadan hin badu abadan hin badu kana dhugaaman sinitti hima arguuf jirtu nuti maaliif magaalaan qabattanii nuun jechaa jirtu maaliif magaala keessan galtanii nuun jechaa jirtu mee meeqa keessantu qophiidha yoo nuti magaala galle mee meeqa keessantu qophiidha kunoo magaaluma cina jirra qophotanii jirtu uummanni Oromoo uf dammaqsitanii jirture nuti luun dandabnu lubbuun keessan maaliif du'a namni tokko nuuf qaaliidha lubbuun tokko nuuf qaaliidha uummanni keenya akkani du'uu hin barbaannu uummanni keenya beelaaf dheebuu keessa darbe rakkataa kan manni irratti gubate kan jireenyi isaa badade kan mana hidhaatti miidhame hedduu waan qabnuuf madoo hedduu waan qabnuuf uummanni Oromoo kana ficcisiisuu waan hin barbaanneef nuti magaala galuu mee qophiidha yoo taatan borga nama nu ilaalaare uummanni keenya kana irratti qophii hin qabdan waraanni bilisummaa Oromoo yoom dadhabe galuu yoom dadhabe gochuu yoom dadhabe isintu qophaa'uu dide isintu dammaquu dide utuu dammaqtanii akkuma kanaan dura gochaa turre mootummaa TPLF otoo dammaqtanii waraanni keessan akka galaanaa isinirra dhangala'a nu isin ajjeesuu hin barbaannu fi keenya du'aadha isinirraa ittisaa kan jirru seenaa bahaa kan nuti jirru kun dadhabbina keenya miti manni Oromoo uf dammaqsuu qaba hayyoonni meerre kan tokko taatan gamaaf gamana teessanii wal arrabsaan jirtanii meerre qeerroo kaleessaa waraana bilisummaa Oromoo har'a meeqa kan gorsitan ijoollee akkamiiti ijoolleen kun waa nyaachuuyyuu kan hin geenyedha
barattee barumsa ishee irraatiidha kan laga jirtu jiraachuu dadhabdee boqochuu dadhabdee kanaaf maal taatan ree kanaaf sababni waa'ee waraana bilisummaa Oromoo mootummaan kun faajjii sobaa kana faajjii mallee kana odeessitu waan hin mallee kana ganamaaf galgala guyyuu odeessitu kuni abadan nuun waraana bilisummaa Oromoo bakka akkam buune isinitti himuu barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeka mataa isaa qaba. Saba isaaf falmata. Saba isaatiif waa hedduu godhas ganaas immoo ta'uudhaaf jira. Kanaaf mootummaan hattuuf shiftaan kun waan hin mallee ijaartee waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf ganama galgala miidiyaa ishee qabattee guyyuu kan isheen odeessitu kan hin beektanii isin wiigiitti hiitee mataatti kun waraana bilisummaa Oromooti yeroo isheen jettu dullaa fuutee qabdee waraana bilisummaa Oromoo qabatan meeqa biyyaa baasanii eenyu har'a kan isaan lolurre eenyu ree funyaan Finfinnee jala kan jiru waraana bilisummaa Oromoo mitiire meerre isa kana miti goyoomina manni Oromoo gaaffii guddaa qabdanii waan isiniin deebine hedduutu jira wanti xiqqoo kaastanii wanti xiqqoodhaan maal wal jeeqtu wanti xiqqoodhaan maaliif odeessitu wanti xiqqoo gaafachuun maal sinirraa barbaachisa sin abbaa biyyaati sin abbaa qaheeti wanti xiqqoo gaafachuu miti kan qabdan wantoota gurguddoodha wantoonni isiniif hin deebine hedduutu jira wanta xiqqoo tokko kaasnee gaafachuu miti mirga abbaa biyyummaa mirga afaan keenya mirga wabii jiraachuu mirga qabeenya keenya waa hedduutu jira waan hedduun nuun deebine kanaaf ummanni Oromoo isa kanarratti cimsee hojjechuudha qaba malee wanti xiqqoo kana kaasee dhiifama guddaa wanti xiqqoo kana kaasee odeessuun yookaanis immoo waa jechuun isarraatii himalu kuni gaarii miti jedheeti yaada dhiifama guddaa baay'ee waan roobaa jiruuf dhiifama egaa onlaayinii yeroo seenan waa hedduun nama mudata dhiifama guddaa maaliif roobatu baay'ee nutti roobaa jira garatti ilaalees ni dubbisullee nan nabe baay'ee rooba hamaatu jira waan ta'eef roobuma keessa dhaabadde ergaa koo dabarfadhuudha yeroon isaa yeroon dhaabadde dabarfadhu miti yeroon nan maddanaati dubbadhu jaalleewwan hedduutu wareegamaa jira jaalleewwan hedduutu du'aa jira kanuma keessa dhaabadde garuu dhimmichi kun barbaachisaadha inni waan itti amanneef dubbachuutti jira kanaaf ani hayyoota koo bakka bu'ee miti yookaan hooggantoota koo bakka bu'ee miti asirratti dhiifama sin gaafachuun barbaada haaluma jiru dubbachuu waan an qabu maaf hin dubbadde kanaaf dhiifama guddaa sin gaafadha jechuudha. Kanaaf egaa inni dhumaarratti egaa waan ani jechuu barbaadu keessaati warreen gaaffii Oromoo kana waanuma xixiqqoo waanuma hin malle waanuma bu'aa hin qabne tokko gaafatan gatii hin qabu waanuma guddaa gaafanneeti waanuma guddaa sargachuu qabna biyyichi kan keenya waan ta'eef isa kanarratti cimsinee hojjechuudha qabna malee waan hin taane gaafannee waan xiqqoodhaan mataa wal burjaajessuun waan barbaachisu miti isiniin jedha. Egaa wanta asirratti dubbachuu barbaadu inni tokko keessa namoonni baay'ee jechuus yoon baadhu mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaan kun ijoollee abbaa gadaati jechaa jirtan ijoolleen abbaa gadaa erga ta'eeti maaliif mana irratti gubaa maaliif re'ee maaliif hoolaa maaliif sangaa uummata Oromoo qalee nyaata waraanni kun mootummaan kun maaliif qalee nyaata mootummaan shiftaan kun waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa tokko qalee nyaatee beekaa qalee guyyaa tokko saamee beekaa mana irratti gubee beekaa maaliif ijoollee abbaa gadaa jettan ijoollee abbaa gadaa miti kuni ijoolleen abbaa gadaa kanayyuu hin qabani ijoolleen abbaa gadaa otoo ta'eeti guddifannaa haala gaayyuu ni guddisa saba isaa gadi cireen ajjeesu mee uummata Oromoo kanatti bara TPLF fudhadhaa bara PP kanas fudhadhaa bara duraan bara Dargiis fudhadhaa bara Haayile Sillaasee illee mee fudhadhaa Oromoon akka amma salphatee beeka Oromoon akka amma gabroome beeka Oromoon akka har'a du'e kana du'ee beeka maaliif callisa manni kun ilaaluu qabna kanarratti hubachuu qabna uummanni Oromoo maaliif callisna uummanni keenyatu dhumaa jira kuni siyaasa isaanii fida kuni uummata Oromoo lafarraa duguugee jenoosaayidii fiduudha malee waraana bilisummaa Oromoo kana balleessuuf lafarraa duguuguuf miti waraana bilisummaa Oromoo otoo ajjeesuu danda'e otoo fixuu danda'eeti maaliif hanga Finfinneetti dhufare uummanni Oromoo kanarratti dammaquu qaba hin ta'u jechuu qaba dura dhaabbachuu qaba nuti iddoo meeqa galuu hin dandeenyu waraanni kun yoo ilaa dhuguma isinitti himani waraanni kun mee ilaalame baadiyaa Oromiyaa keessa mootummaan magaalaa isa kan bulchiti magaalaa malee baadiyaa keessa manni yaalaa jira manni barumsaa jira ijoolleen barumsa argadamanii waggaa 3 waggaa 4 hin taane waraanni kun qawweedhaan baateeti barsiisaa jira namoota mana yaalaatiin immoo wallaanaa jira argaa jirtani sooshaal miidiyaa irratti suura ijoollee suura jaalleewwanii yeroo isaan barsiisan yeroo isaan haadholii abboolii deeggarsa singootan irraatiin marfee laachaa jiran quba qabdu waraanni kun hojii manaa guddaa qaba waraanni bilisummaa Oromoo loluma afaan qawwee qofa miti inni kaan hin lola inni kaan immoo hin barsiisa ijoollee inni kaan immoo namoota rakkatan namoota dhibaman marfee waraanaa jira yaalaa jira qoricha laachaa jira eessaa fide fandii